US baha giddu galeessaatti yaalii dhukaasa dhaabuuf taasisaa turte maaliif milkaa'uu dadhabe? Odeeffannoo BBC irraa arganne akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Nagaa isin gaafachuus hin irraanfanne. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Wiirtuu Miidiyaa irraa waa'ee waraana giddu galeessaatti adeemsifamaa jiruu fi Ameerikaan yaalii dhukaasni akka dhaabbatuuf taasistu maaf hin milkaa'in hafe kan jedhu isiniif dhiyeessinaa. Hanga xumuraatti nu hordofaa. An Sooniyaa Muhammad. Waggaa tokko baranaa haleellaan kololeessa torbaa booda Israa'el haleellaa osoo hin eegalin dura pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Israa'el daawwatanii turan. Pirezidaantii Ameerikaa waqtii waraanaatti Israa'el daawwatanii isa jalqabaas turan. Pirezidaantichi muummee ministeera Israa'el Benjaamin Netanyaahuu fi kaabinee waraana biyyattii waliin Teel Aviivitti erga mari'atanii booda qofaa keessanii miti jechuun lammiilee Israa'el jajjabeessan. Kana malees biyyattiin dogongora Ameerikaan aariidhaan haleellaa fulbaanaa 9/11 booda raawwatte akka irra hin deebine gorsan. Ji'a fulbaanaa darbe kana yaa'ii dhaabbata biyyoota gamtoomanii magaalaa New York keessatti taa'ame irratti Baayiden Hezbollaa fi Israa'el waraanarraa akka of qusatan dursitoota biyyoota addunyaa bakka bu'uun waamicha dhiyeessan. Haa ta'u malee Netaniyaahuun harki dheeraan Israa'el kutaa baha giddu galeessaa kamiiyyuu qaqqabuu akka danda'u himan. Daqiiqaa 90 booda balaliistota xiyyaara waraanaa Israa'el gamoowwan kutaa kibba magaalaa Beirut irratti boombiiwwan Ameerikaan haleeluu eegalan. Haleellichaanis hoogganaan Hezbollaa Hassan Nasrallaa ajjeefame. Kunis taateewwan ijoo guyyaa Hamaas Israa'el irratti haleellaa banee onkololeessa torbaa as uumaman keessaa tokko ta'ee jira. Yaalii dippiloomaasii Baayidenis haleellaa qilleensarraa Israa'el boombiiwwan Ameerikaatti fayyadamuun raawwatteen bilaasha ta'e. Bulchiinsa Baayidaniif galmi dippiloomaasii ijoon dhukaasni baha giddu galeessaa akka dhaabbatuu fi namoonni Hamaasiin butamanii Gaazaa keessatti danqaman akka gadhiifaman taasisuudha. Haa ta'u malee waggaa tokko dura Hamaas daangaa gara kibba Israa'el cabsee seenuun namoota 1,200 ol ajjeesee jira. Lammiilee Ameerikaa 7 dabalatee namoota 250 butee jira. Haleellaa haloo Israa'el Gaazaa keessatti raawwateen immoo Filisxeemonni 42,000 ajjeefamuu ragaan ministeera fayyaa Hamaasiin hoogganamu agarsiisa. Iddichi iddoo mancaatii buqqa'insaa fi beelaa ta'ee jira. Filisxeemonni kumaan lakkaa'aman ammallee eessa buuteen isaanii hin beekamu. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN akka jedhutti hojjettoonni dhaabbilee gargaarsa namoomaa haala kanaan dura hin turreen haleellaa Israa'eliin ajjeefaman. Kana malees dhaabbileen gargaarsa Israa'el gargaarsi akka hin geejjibsiifamne danqaa jirti jechuun irra deddeebiin komachaa turan. Mootummaan Israa'el garuu komii kana ni haalan. Yeroo ammaa kana waraanichi gara West Baankii fi Libaanoositti babal'atee jira. Waraanni Israa'el hoogganaa Hezbollaa ajjeesuu isheetti kan aarte Iraan torbee darbe keessa misaa'ilota 180 gara Israa'elitti dhukaastee jirti. Walitti bu'iinsichi ammallee akka hin babal'anne yaaddoo guddatu jira. mo'achuu fi mo'atamuu. Bulchiinsi Baayiden muummee ministeera Israa'el Netanyaahuu deeggaruuf yommuu yaalu irra deddeebiin ni mul'ata. Haa ta'u malee bulchiinsichi walitti bu'iinsicha tasgabbeessuu fi waliigaltee dhukaasa dhaabuu dhugoomsuu hin dandeenye. Aangawoonni Baayiden dhiibbaan US kallattii opereeshinii waraanaa jijjiiruusaa himu. Israa'el magaalaa Raafaa weeraruu isheen dura Baayiden fe'umsaa tokko kan bombiiwwan abbaa kiloogiraama 807
gaafii 226 of keessaa qabu Israa'eliif akka hin kennamne dhorke. Kunis haleellaa Israa'el magaalicha irratti taasiftu tasgabbeessuuf ture. Haa ta'u malee pirezidaantichi battalumatti miseensota paartii Riippablikaanii Waashingtan keessa jiraniif Netanyahuun qeeqaman. Ergasii Baayiden hanga tokko dhorkaa isaanii kana kaasaniiru. Dhorkichas lammata itti hin deebine. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa dhiibbaan inni taasise gargaarsi namoomaa baay'inaan akka imalu taasisus hima. Dippiloomaasii irra dibaa aangawoota muraasa dabalatee qeeqxonni US waggaa waggaan meeshaa waraanaa doolaara biiliyoona 3.8 baasu Israa'eliif osoo dhiyeessitu waraanichi akka dhaabbatu gaafatti. Dabalataan deeggarsi biyyattiin haleellaa onkololeessa 7 booda Israa'eliif taasisaa jirtus waraanichi akka dhaabbatu barbaadu waliin kan wal faallessu ta'uu kaasu. Kanaafis babal'achuu waraanichaa amma mul'achaa jiru kufaatii dippiloomaasii US osoo hin taane kallattii dippiloomaasii biyyattiin dhimmicha irratti hordofaa jirtu kan agarsiisu akka ta'e qeeqxonni himu. Miseensa raayyaa US kan turee fi baha giddugaleessaa fi Afrikaa keessatti ofiisaraa basaasaa ta'uun kan hojjete Harrison J. bulchiinsi Baayiden irra dibaan hojii dippiloomaasii hojjeteera. Walgahiiwwan baay'ee taa'ee jira. Haa ta'u malee waraanicha keessatti adda durummaan qooda kan qabdu amala Israa'el jijjiiruuf garuu tattaaffii tokkoyyuu hin goone jedha. Harrison J. Gaazaa keessatti namoonni nagaa meeshaalee waraanaa USA'n ajjeefamuu isaanii fi Ameerikaa keessatti USA Israa'el cinaa dhaabbachuu ishee mormuun hojii isaa gadhiise. Haa ta'u malee michuuwwan USA qeeqa kana ni haalu. Fakkeenyaaf dippiloomaasiin USA Ijiptii fi Qatar waliin ta'uun garee Hamaasitti jaarsummaa bahuun waliigaltee sadaasaa darbe taasifamee fi namoonni Gaazaa keessatti butamanii danqaman 100 akka gadhiifamanii fi Filisxeemonni Israa'eliin hidhamanii turan 300 akka gadhiifaman taasisuu kaasu. Kana malees aanga'oonni USA tibba walitti bu'iinsi Gaazaa eegaletti Hezbollah fi Israa'el rokkeettiiwwan walitti dhukaasanillee Israa'el Liibaanos akka hin weerarreef aanga'oota Israa'el amansiisuu himu. Gama biraatiin muummeen ministeera Israa'el duraanii Ehud Olmert dippiloomaasii Baayiden Israa'eliif deeggarsa guddaa kan argamsiise ta'uu himu. Haleellaa onkololeessa 7 hordofee USA waraana guddaa gara naannichaatti bobbaasuu ishee akka agarsiistu haa ta'u malee Baayiden mormii Netanyahu biraa ka'u injifachuu akka hin dandeenyes Ehud Olmert himu. Yeroo mara Netanyahuun yaada Baayiden biraa dhufu fudhachuu dhiisuuf sababa ni kaa'a. Kanaafuu sababni ijoon kufaatii dippiloomaasii mormii itti fufiinsaa qabuu fi Netanyahu biraa ka'uudha jedhu. Muummeen ministeera Israa'el Netanyahuun komii jaarsummaa USA irraa dhufu ofirraa dhorkaa jira jedhu ni haalu. gaafii kennanii fudhachuun walbeekumsi Baayidanii fi Netanyahu waggoota hedduu kan lakkoofsiisu ta'ullee walitti dhufeenyi gidduu isaanii jiru garuu hangas maraa miidhagaa miti. Israa'elii fi jaalala akka qaban kan himan Joe Biden yeroo dargaggummaa isaaniitti akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1970 keessa seenaatara wayita turanitti Israa'el daawwachuu isaanii dubbatu. Deeggarsa pirezidaantichi biyyattiif qabanis kaaniin akka idaatti kaaniin ammoo akka waan
fuulduraaf bu'aa argamsiisutti ilaalu. Haa ta'uutii garuu qeeqxotaaf kufaatiin Baayiden inni guddaan imaammataa kennanii fudhachuutti fayyadamuun miidhaa Gaazaa keessatti dhaqqabe hambisuuf dhaabuu isaanii akka ta'e kaasu. Bara bulchiinsa isaa isa dhumaarratti argaman Joo Baayiden mormitoota kumaatamaan lakkaa'aman harki caalmaan diimokiraatota kan ta'an daandiiwwan Ameerikaa irratti bahuun imaammata Baayiden balaaleffatanii jiru. Niiwuorkitti kan argamu Yuunivarsiitiin Kolombiyaatti Profeesara kan ta'an Rashid Khalid ilaalchi bulchiinsi Baayiden Israa'eliif qabu yeroo Israa'el reefuu hundeeffamte yaaddoo badiisaa itti aggaamametti kan bocamedha jedhu. Dippiloomaasiin Ameerikaa fedhiin waraana Israa'el waan fedheeyyuu yoo ta'e ni laannaaf yoo lolaan kan jedhudha jedhu. Fedhiin mootummaa Israa'el waraana dhuma hin qabnedha. Sababni isaas Hamaas barbadeessuu dabalatee galmoota waraanaa milkaa'uu hin dandeenye qabu. Kanaafis USA gaarii farda Israa'el irratti hidhame taatee jirti jechuun himu. Gama biraatiin dhaloonni ol adeemaan Ameerikaa taatee Gaazaa keessaa miidiyaa hawaasaa irratti ilaaluun ilaalchi isaanii faallaa ilaalcha Baayiden faa akka ta'e Profeesarichi himu. Paartii Diimokiraatotaa bakka bu'uun filannoo pirezidaantummaa ji'a tokko booda taasifamu irratti manguddoo waggaa 78 Trump kan morkatanii fi ga'eettii waggaa 59 kan ta'an Kamala Harris ilaalcha dhalootarraa dhalootatti darbuu fi kan Baayideniin wal fakkaatu hin qabdu. Haa ta'u malee gareeleen baha giddugaleessaatti wal dhabdee irratti jiran akkamiin waliigaltee irra gahuu akka danda'an Kamala Harris ta'e Trump karoora ammatti lafa kaa'an hin qaban. Filannoon itti aanus qabxii kallattii gaaga'ama baha giddugaleessaa jijjiiruu fiduu danda'a. Haa ta'u malee akkamiin kan jedhu ammatti waan beekamu miti. Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa waa'ee waraana giddugaleessaa Israa'elii fi Filisxeem booda biyyoota kanneen akka Libaanosii fi Beeruutitti ce'ee dhukaasa akka dhaabaniif waliigaltee irra akka hin geenne danqaa kan ta'e yookaan akka hin milkoofne maaltu godhe kan jedhu irraa odeeffannoo BBC irraa arganne kan isin biraan gahaa turre kan hanga ammaa daawwattanidha. Waan nu daawwattaniif galatoomaa. Horaa bulaa deebanaa.